Abaawoon jireenya isaa keessatti hawaasa isaatiif bu'aa maalii buuse waan jedhu irraa haasa'uudhaaf deemna. Toopikii kiyya qabadhee dhufee naaf galchaa dogoggoroota as keessa jiruu fi duraan dursee dhiifama gaafadha. Aboon maalidha waan jedhu irraa haa kaanu. Duraan dursee aboo jechuun jecha maquma isaaniitti irraa yoo kaane aboo jechuun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Maqaan isaa adda bilisummaa Oromoo yoo ta'e aboon maalidha kan jedhu hamma danda'e jechoota fayyadamee ibsuudhaaf yaala. Aboo jechuun kitaaba. Aboo jechuun kitaaba barsiistuu eenyummaa, duudhaa, aadaa, siyaas, dinagdee fi hawaasummaa akkasumas seenaadha. Aboon kitaaba barsiistuu eenyummaa dhala namaati. Akkasuma daawwitii yookaan of ilaallee yookaan immoo kiyoo namni eenyummaa isaa keessatti of ilaaluudha. Kan eenyummaa ofii keessatti of arganidha. Aboon erga ijaarame yoo xiqqaate jaarraa 21ffaa keessa walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa kan inni ijaarame hanga jaarraa 21ffaatti Itoophiyaa biyya jedhamtu tana keessatti paartii dorgomaa hin qabne yoo jiraate aboodha. Dhuguma aboon bu'aa bahii jireenyaa hedduu dabarsee dhala namaatiin waan socho'uu fi dogoggoroota hedduu kan keessummeessedha. Ta'us garuu gaarummaa hedduu hojjechuudhaan Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbanna taanaan paartiin isaan dorgomu kan hin jirredha. Yeroo dheeraadhaaf kan jiraatedha. Aboon erga ijaaramerraa jalqabee hawaasa kana of barsiisuu irratti gahee olaanaa qaba. Gaafa jalqaba ijaaramerraa qubee afaan Oromoo akka baratanii dhaloonni eenyummaa ofii akka gaafatu eenyummaan isaa maal akka ta'ee fi saba Oromoo silaa saba guddicha baha Afrikaa kana kan silaa bakka adda addaatti cituu danda'u. Shawaa yoo jedhan Shawaa guddoo, Wallagga yoo jedhan Wallaggaa guddoo, Arsii yoo jedhan Arsii guddoo, Harargee yoo jedhan Harargee guddoo bakka 11tti addaan ciramee adda bahuu kan danda'udha. Garuu kana hunda irraa baraaree sabni kunini Oromoo ta'ee akka wal qabatuudhaa fi garaagarummaa hedduu baadhachuudhaan sabni guddaan isin agartan kun sabi Oromoo jedhame kun garaagarummaa hedduu kan qabu, amantaawwan garaagaraa kan qabu, yoo xiqqaate amantaa 3 hanga 4 kan keessummeessu, akkasuma aadaawwan garaagaraa, aadaa nyaataa, fuudhaa, heerumaa akkasumas waan hedduudhaan garaagarummaa hedduu kan qabu, walirraa fagaatee kan jiraatu, kan silaa wal irraanfatu akka isaan wal baran kan godhe aboodha. Durirraa jalqabee jechuudha. Waan biraa dhabdee namni miseensa sii ta'ee bahee yookaan isaan jalatti kan leenji'ee jireenya isaa keessatti deebi'ee Oromummaa isaa kan ibsuuf yoo xiqqaate warra ilaalcha gaarii waliin qabne kan Arsii ta'ee fi Shawaan akkas jedhu, kan Shawaan akkas taatee fi Wallaggaan akkas jedhu, kan keessa isaatti ilaalcha gaarii ofiifis hawaasaafis kan hin qabne hedduu leenjistee baasuudhaan Oromoo ta'uu isaatiin garaagarummaa hedduus yoo qabaatanu sabni Oromoo jedhame kun garaagarummaa bal'aa kan qabu, amantaawwan garaagaraa, aadaawwan garaagaraa, aadaa nyaataa, fuudhaa fi heerumaa, uffannaa waan garaagaraatiin garaagarummaa hedduu kan qabu Oromoo isaa ta'uu qofaanii Oromoo ta'uu qofaan akka wal suufuu fi akka wal urgeeffatu kan godhe aboodha. Yoo xiqqaate hayyoonni Oromoo arra dubbatan kun warri akka Jawaar Mahammadii gurguddoonni Oromoon qabdu hedduun isaanii dhaloota abooti. Jawaar Mahammad yeroo hedduu kan inni dubbatu dhageettan afaan Oromoo kaniin barreessuu baradhee aboorraayii jedhan. Aboorraayii. Paartiiwwan arra addunyaarra jira warra akka Paabaa'oon duutee jirtiise, OPDO, KFO kun hundinuu abood dhale. Dhala abooti. Eenyummaa ofii baratanii eenyummaa ofiitiin akka boonanii jajjabaatanii hidhatanii akka lafaa ka'an erga isaan barsiisanii booda ijoolleen kaatee eenyummaa ofiitiin boonuuf ittiin bashannanuu kan isiin jalqabde erga aboon uumamerraayi. Yeroon aboon uumame yeroo Oromoon ati Oromoodha yoo isaan jedhanii na arrabsite jedhee dhakaase guuruurraa jalqabeeti kan isiin jaaramte hanga sadarkaa Oromoon ati Oromoodha gaafa jedhaniin ufsuufu ofittiin gammadu hanga inni gahutti kan guddisaa ture aboodha. Paartii akka OPDO fa'aa dhalchite. Bu'aaf bahii hedduu kan qabdu OPDO'n waa hedduullee bu'aa buustee balaa hedduullee uumtee ta'us garuu kan dhale aboo abbaan isaanii kan barbaadeyyuu haa ta'u guddisa abooti OPDO'n. Aboon gaafa jaarramirraa jalqabee hanga guyyaa irraatti jireenya isaatiif ofiif otoo hin taane dhaloota isaatiif dabarsee kan jiraataa jiru aboo. Arrallee bosona jira kan inni galu gaafa Oromiyaan bilisoomte gaafa biyya isaa keessatti namni nagaa argatee nagaan jiraatedha. Abbaan barbaadde waan barbaaddetti amanuu dandeessa garuu dhugaan jirtu akkasi. Gaafa mootummaan jijjiiramaa dhufe aboon akkamitti bosonatti hafe waan jedhu sagantaatti aanu keessatti ittiin isiniif dhiyaadha. Dogoggora kiyyaa fi na of galchaadha. Galanni keessan bilisummaa fayyaa naa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi.